kabajamu jaalatamu bakka jirtanitti nageenya keenya badhaadhaa isin akka qabu jechaa amma bakka itti argamu mooraa muummicha adda bilisummaa Oromoo keessatti argamna. Bakka kana barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa sababa uffata gurraachaa uffachuudhaatiin ari'amanii waliin dubbii gabaabaa taasisna. Amma xumura sagantaa keenyatti waliin turtii taasisaa jechaa pejii keenya laayik godhaa, YouTube chaanalii keenya saabskiraayib godhaa, notifikashinii isaa tuqaa, odeeffannoo wayitaawaa akkasuma bira qaqqabuu fi akkasuma immoo namoota biroodhaaf qooduudhaan nu gargaara. Maqaan koo Barataa Maanuel Asaffaan jedhama. Barataa muummee afaan Oromoo waggaa sadaffaadha. Qilleen Wallaggaa irraa dhufe. Barataa Maanueliin yeroo darbe isin dubbisnee turreeni. Bultii kana yookiin immoo gidduu kana guyyoota darban kana keessatti maaltu isinii mudate, maalirra jirtu? Torban kana keessatti rakkoon nu mudachaa ture hedduudha. Haa ta'utii garuu qaamonni gargaarsa nuuf godhanii jiru. Isaaniin gama kanaan galateeffachuun barbaada. Akkasumallee namoota gargaarsa nuuf godhan kana adda bilisummaa Oromootii fi waldaa Maccaaf Tuulamaa yeroo jalqabaatiif gaafa gara magaalaa Finfinnee kana dhufnee qaamni nu dubbisee jiru. Kanaaf hooraan illee dhufanii gama nyaataatiin illee haala tokko tokko nu mijeessaa turanii bakka nuyi qubannu kuni adda bilisummaa Oromoo kuni haala nuyi ittiin jiraannu kana wantoota nyaataaf nu barbaachisan nu mijeessanii jiru. Maqaan koo Biiftuu Saamu'eel jedhama. Kan inni Haramaayaa Yuunivarsiitii Paartii Baawulooti. Guyyoota darban kana keessatti erga dhufnee magaalaa Finfinnee gallee namoonni baay'eenis dhaabbii baay'eenis nu gargaaraniiru. Akka inni itti dhufne immoo harka qullaa waan tokko osoo hin qabaatiin maallaqa illee osoo hin qabaatiin boci keenya illee osoo hin fudhatiin akka ittiin dararamaa turre wayyaama dhufneen akkasitti dabarree katamaa keenya magaalaa kana keessatti osoo argannu ammoo dhaabbii baay'een nu gargaaree dhaabbii kanatti dhufnee harka laannee asitti baqannee nu gargaaraa jiru. Amma yaadaanis taana maallaqaanis taana. Egaa dhala namaa wantoota sadiitu barbaachisa. Isaanis uffata, nyaata, mana. Adda bilisummaa Oromoo kun nyaata nuuf kennaa jiru, mana nuyi keessa boqonne nuuf kennaa jiru. Garuu amma yeroo kanatti wanti nuyi nurraa hanqatee jiru uffata keenyatti gargar baana jira. Uffanni keenya, borsaan keenya kan mooraa Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa dhufee gassaa hosii boolee jira. Uffata keenya wajjin waliin hin argine. Torban lama caaluuf deemaa jira uffata keenya erga hin qayyananne akkuma mooraa Yuunivarsiitii Haramaayaa mana dhaatii baanetti kun addaatti dararamaa jira. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e immoo namni kamiyyuu jechuudha uffata tokkoon yoo hin jijjiiratin jiraate dafqii mataan isaallee injinaana'uu danda'a. Kanaaf wantoota akkasii illee rakkoon nu mudataa jira. Garuu gama nyaataatiin paartiin kun adda bilisummaa uummata Oromoo kun deeggarsa nuuf godhanii jiru. Abboonni nu gargaara waldaa Maccaaf Tuulamaa fi dhaabbata ABO'dha. Yaadaanis maallaqaanis bakka bulullee waan hundumaaniyyuu nu gargaaraa jiru. Maqaan koo Barattuu Eebbisee Tsaggaayee Baqqalaati. Ani kanaan dhufe Haramaayaa Yuunivarsiitii Istaatiksii waggaa lammaffaan barata. Mooraa kana erga dhufneetii nuti duraan dursee ulfaatanii jecha wanti nuti badee tokko illee hin jiru. Haala kaleessa dararamaan dura irra dhaabbate faallaa kaleessa dararamaa turre wantoota baay'eetu nu uffate nu mijatee ture. Waan nyaannu arganneerra, waan uffannee bullu arganneerra, bakka bulmaataa arganneerra, bishaan nu arganneerra, lafa teenyee artistoonni garaagaraa miidiyaan garaagaraa illee dhufee rakkina keenya gaafatu argannee jirra. Wanti erga dhufneeti wanti nu mijate wanta baay'eedha. Maqaan koo Barataa Guddataa Waggaariin jedhama. Barataa Afaan Oromoo waggaa sadaffaadha. Haramaayaa Yuunivarsiitii dhufe. Erga gara mooraa kana dhufnee dhaabbanni adda addaa illee akkuma wajjin baay'ee rakkachaa jiru. Sagalee keenya kanallee rakkoo nuun keessa jirullee furmaata nuuf ta'aa jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka ABO dhaabbata gargaarsaa fi misooma Oromiyaa fi waldaa Maccaaf Tuulamaa sagalee keenya isaanitti dhageessifanii. Maqaan koo Gaaddisaa Ittafaan jedhama. Kan irraa dhufe Yuunivarsiitii Haramaayaati. Dipaartimentii Kompiitar Saayinsii jalaatii Infoormeeshinii Saayinsiin baradha. Barataa waggaa lammaffaati. Egaa gara Finfinneetti fidaniis rakkinoota hedduutu mudate. Karaatti illee haga nama beekuu wallaaluu geenyutti illee iddoo dhabnu illee haga dhabnutti illee rakkachaa turre. Gaafa furmaata dhabnu akkuma argitan kana dhaaba amma keessa jiru dhaaba keenya ganama dhaaba keenya dhaaba uummata Oromoo kan ta'e dhaaba waajjira ABO kanatti baqachuuf dirqamne. Egas geenye immoo dhaabni keenya wantoota garaagaraadhaan nu faana rakkachuudhaan haalota barbaachisan beeksisni niitisii horatan hundumayyuu nuuf guutuudhaan haala kanaan rakkina tokko malee akka sagaleen keenya dhaga'amuuf akka kanaatti kunoo nu gargaaraa jira.
Isaaf jecha hunda dursa dhaaba kanaan galanni isaa bilisummaa ta'uun jedha. Egaa Finfinnee gallee akkuma kanaatti kunoo dhaaba keenya waliin rakkinoota hedduu waliin rakkachuudhaan ba'aa keenya baachuudhaan akkanaatti dhaaba waajjira baa'uu keessatti argamnaan. Kunuunsi qaamni inni guddaan kaayyoon keenya inni guddaan gaafa manaa baanee barnootaadhaa fi karrayyuu taanaa bakka qubannaa arganne yaada keenya kennachuu arganne malee dhagamaatti qaamni kamiyyuu namni barnootaa deeme federaalas deeme dhimmi nu haasofsiisan jiru innis akka dhuunfaa keenyatti qaama haasofsiisne hin qabu. Inni guddaaf sodaachisaa yoo ta'e irrayyuu dhimma barnoota keenyaati. Barnoota keenyatti akkaataa nuti itti deebinutti paartiin kamiyyuu yoo jiraate qaamni dhufee OMN faas OBS'n OMN illee qaama qooqa keenya nurraa fuudhanii OBS garuu bilbilaatiin nu haasofsiisanii isaanumti bilbilaan nurraa fuudhan kunillee dhufanii iddoo nuni qubannee jirru kana keessatti ilmaan Oromoodhaaf dhaabbatu erga ta'ee jira. Barattoonni kun maalirra ga'anii eessa akka jiru eenyu bira jiru dhimmi isaan achirraa ari'atamanii dhufanii maaliif fedhanii bilbilarraa nu haasofsiisuurrallee qaamaan dhufanii otoo nu gaafatanii gaarummaa qabu. Inni guddaan ammas taanaa boris taanaan arras taanaan sodaachisaa kan ta'e biyya keenya irrattis guddina biyya keenyaafis maatii keenyattis ba'aa kan ta'e yaadu. Barataa namni kun buqqee barnoota isaarraa adda bahee jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Hin danda'ama yoo ta'e kamiyyuu qaamni kamiyyuu nu bukkee dhaabbate qaamni olaantummaa seeraa jala jiru kamiyyuu dhaabbate gara biiroo barnootaas nu geessuun hin danda'amu yoo ta'e ofii isaallee bakka bu'anii otoo nu falmanii gaarummaa qabaatanii yaadan akka biyyaatti. Nuti gaafa achi dhufne abdii tokko illee hin qabnu ture. Amma garuu dhaabbanni kuni erga gaafa nuti haasofneeraati eessayyuu hin deemtanii hundi keessanii walitti qabamaati rakkoo keessanii sagalee keessan dhageessifadhaa jedhanii bakka ciisichaallee tokkoon keenyaan nu laachuudhaan nyaatallee akkasuma siree laaqanii nu laachuudhaan nu bukkee dhaabbachaa jiru. Yaa'u egaa mooraa kana dhufnee waajjira baa'oo wanti nu hanqatan jira jedhee yaadu ani akka kootiitti dhaabni kun baay'ee nu faana rakkate nyaatallee kursiinillee dhiraatii keenyallee misaa keenyallee bishaanillee bakka bultiillee waan hundumaatiin nu gargaaraa jira. Akkasumallee sabboontonni Oromoo quuqama Oromummaa kan qaban baay'een isaanii dhufanii nu dubbisaa jiru. Gama maallaqaanis gama yaadaanis saayikoon keenya akka miidhamneef baay'een isaanii nu gargaaraa jiru. Egaa mooraa kana seennee waa tokko wanti nutti irratti hin jiru baay'een faana dadhabaaru gara fuulduraatti illee nu gargaaruuf abdii nuuf kennanii jiru. Barattoota kanaa bakka bu'eessi barattoonni kun haala garaagaraan yaaddoo suukaneessaa keessa galanii jiru. Ammayyuu taanaan haalli nu mijatee nyaannee dhunnee buluu qofaa miti kaayyoon keenya inni guddaan. Kaayyoon keenya ammayyuu rarra'ee hafee jira. Kaayyoon keenya kan rarra'ee hafnetti immoo qaamni nu deeggaru yoo jiraate utuu gara dhimma barnoota keenyaa muummee ministeeraatti nu dhiyeessanillee gaarummaa qabatee yaada. Gara fuulduraatti rakkoo kana akkamitti furuu dandeenya kan jennuufi nuti rakkoo kana waan karaa ittiin furannu hin qabnu. Namoonni magaalaa kana keessa jiranis iddoo garaagaraa jiranis paartiin kamiyyuu Oromoodhaaf kan qabsaa jiru nuti barataan Oromoo kun ofii keenya dubbatanii waan goonu hin qabnu. Kanaaf namoonni garaagaraa bakka jiran iddoo garaagaraatti kan jiranii akka nuyi barnoota keenyatti deebinuuf furmaata yoo isaan nu barbaadan irraa kanaaf nuti gara itti socho'uu nuti hin qabnu maaliif maallaqas hin qabnu humna gaas hin qabnu dubbatachuudhaaf kanaaf bakka garaagaraa warra jiran miidiyaadhaan illee namoonni garaagaraa karaa feesbuukii dubbatanii gama barnoota keenyatti akka deebinuuf hin jedhan. Dhimmi keenya kun rakkoon bishaan irraa dhaabbachuu ibsaa dhabuun isaanii neetwoorkii dhabuun isaanii kun otuu dafee yeroo dhiyoo keessatti deebii nu argate harrayyuu nuti hin gallannu dhaabni kun bakka amma kana sin gargaareerra galaatu nu jedhanii birriitti hin gallu hin qabnu kallattii ittiin deddeemnu hin qabnu as keessa turuudhaafis Finfinnee kana keessa turuudhaafis ayidii farkaan qabnu waraqaa eenyummaa farkaan qabnu birriitti hin gallu illee hin qabnu karaa baanee galus gatii hin qabneef hin danda'ama yoo ta'e uummanni Oromoo waan qabuutiin barataa kana cinaatu dhaabbatee gaarummaa qaba waliif lammiin keenya waliif lammii waliif erga ta'eeti immoo barattoonni ammi kun buqqa'anii rakkinni keessatti rarramaa erga jiraataniiti wanta qaban hundumaatiin otoo nu bukkee dhaabbatanii gaarummaa qabatee Amma yeroo ammaa kana haalli mooraa yuunivarsiitii Haramaayyaan akkuma guyyaa kaleessaa dhageen ture hiriyoonni koos naa bilbilanii turanii mooraa yuunivarsiitii Haramaayaa sababa barattoonni 77 buqqa'anii fi hiriyoonni keenya yookaan barattoonni hundumtuu hin barannu jedhanii mooraa yeroo isaan itti gallakkisaa jiran. Dabalataanis qaamni barattoota kanallee
dirqiidhaan humnaan akka isaan baratan gochaa jiru jira. Dabalees kanarratti barattoonni gaafa isaan mooraa keessaa ba'anii gara maatii keenyatti galla nuti barattoonni hammi kun buqqaanii akka itti sammuu ittiin barannu hin qabnu jedhaniillee konkolaataadhaan yeroo isaan ba'anii karaatti deebi'anii tikeetii isaallee kutatanillee utuu tiraanspoortii maallaqillee hin deebi'anii humna poolisiitiin yeroo isaan humna waraanaatiin mooraatti deebi'anii rakkachaa jiran dhiibbaa hamaa keessa akka isaan jiranii nuuf gala. Inni kunis irraa dhaabbachuu qaba. Amma Haramaya Yuunivarsiitiin akka toora bilbilaatiin dhageenyis taanaan akka ijoolleen nuuf himanitti warroota achi keessatti hafan humnaan kilaasii deemaa baradhaa jedhanii cunqursaa jiru. Warra hafan kan biraa immoo hin baana jedhanii makiinaatti nam'anii jennaan edda galgala makiinaa 4 humnaan mooraa Yuunivarsiitii Haramayaatti deebiseera magaalaa Haramayaa warra gahan makiinaan 2 immoo osoo isaan hin argin ba'an jiru. Yuunivarsiitii Haramayaa barattoonni achitti hafan akka nuti dhageenyetti gara manaatti hin galtan jechuudhaan namoota karaa gahan illee akkasuma namoota karaa naannoo ciroo achi darbees as darbees namoota deebisuu isaaniidha kan nageenya. Barattoonni badii tokko malee ari'amuun hin barbaachisu jechuudhaan mooraa lakkisanii baay'een isaanii ba'aa jiru. Garuu wanti nama gaddisiisu barattoonni yeroo isaan bahuuf jedhanii mooraarraa bahuuf yaa'anitti uffata 2-3 uffattee walirratti uffattee uffata baafachaa jirta jechuudhaan barataa Oromoo baay'ee isaanii ammallee qabanii hidhaa geessisaa jiru. Fakkeenyaaf kaleessa galgala makiinaa 6 bahe keessatti makiinaa 2tu dhufaa jira jedhanii barataan jechuudha. Barataa makiinaa 4 immoo dirqiidhaanii hin galtanii eessayyuu hin deemtanii. Barattoonni warri sun hin deebi'u wanta ta'eef tasgabbaatii kottaa baradhaa jechuutti jiru. Kanaaf namoota sun sana gaafa nu dawwallee gaafa nu immoo maal jiru hin jedhu gadi ba'uunis hin danda'amu. Ol galuunis hin danda'amu. Kanaaf isin hin deebitu jedhaniitii tasgabbaan hin jedhu itti dabalaa jiru. Dhaamsiin uummata Oromoof qabus ta'e barataa Oromoos lammii Oromoofis qabu yoo ta'e barattoonni akka keenya rakkoon sinirra ga'es yuunivarsiitii biraa naannoo Amaaraattis miidhaan sinirra ga'uu dandeessanii hamma guyyaa tokko ifa tokko arginutti jajjabaadhaa siniin jechaa kan biraa immoo dhaamsiin qabu lafa jirtanitti hundumaa jajjabaadha. Ani akka barataa tokkotti dhaamsa ani qabu uummata Oromoo maraa fi akkasumallee aktiivistii yookaan beektota keenya hundaa akkasumallee barattoota yuunivarsiitii gara qeetti galanii fi mooraa keessa jiran hundumaallee akka isaan sagalee nuuf ta'anii gaafadha. Dhaamsa ani dabarfadhu rakkinni kun rakkina guddaa miti waanuma duraan jirudha. Waanuma ilmaan Oromoo irratti gahaa turedha. Waanuma Oromoo ta'aniif waan dura ga'edha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiranii mootummaa garboonfataa kana akkasitti ilmaan Oromoo waaccuchaa jiru kanarratti dammaqanii mirga isaaniif mirga lammii isaaniif akka isaan falmuu qabanidha. Ergaa yookaan dhaamsan uummata bal'aa kanaaf qabu barataan Oromoo kaleessa dheengaddas dhiibbaan irra gahaa ture. Kanammoo dhiibbaan gama iddoodhaan nurra gahaa jiru kun qaamota biraan nurratti geggeessaa jira osoo hin taane qaamuma keenyatu dhiibbaa kana nurratti geggeessaa jira. Barataan Oromoo yuunivarsiitii keessaa buqqee isumaayyuu yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa buqqee lafatti galuu hin qabu. Kanaaf maal jechuun barbaada dhiibbaan nurra gahaa jiru kun namoota barattoota kan biraa ammallee yuunivarsiitii keessa iddoo garaagaraa jiran irratti nurratti dhaabbatu dhiibbaan kun akka hin dabarre jedha. Adaraadha kun imaanaa maqaa uummata Oromootiin hin gaafadha. Warroonni miidhaa kana geggeessisaa jiranis warroonni shira kana hojjetaa jiranis akka nurraa dhaaban jedha.